Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan hundi keessanuu nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha. Har'as viidiyoo takka isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti bilbilli keessan OO'dhaan isin rakkisee jira yoo ta'e akkasumas istaak godhaa isin rakkisaa jira yoo ta'e haala kamiin akka sirreeffattan furmaata isaa isiniif qabadhee dhufee jira. Keessattuu warroonni GB xixiqqaa harkaa qabdan 16 hamma 64 GB xiqqaadha. Haala kamiin bilbilli keessan ni OO'a yoo ta'e akkasumas istaak gochaa isin rakkisaa jira yoo ta'e haala kamiin akka sirreeffattan isinitti agarsiisa. Warroonni chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumas laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Amma xumura viidiyoo kana na waliin turaa isiniin jedha. Gamanumaan gara barumsaa isin dabarsa. YouTube irratti viidiyoo kamiyyuu yommuu daawwattan bilbilli keessan kwaalitii bareedaadhaan isiniif hin mul'isu taanaan asuma mallattoo siitingii tana irratti yeroo tokkodhaan kwaalitii isa jedhu kana irratti ni tuqxu. Gara jalaa kana advaansed isa jedhu kana irratti yeroo tokko ni tuqxu. 720 isa jedhu kana irratti ni deeffattu. Kwaalitii bareedaa ta'een daawwachuu dandeettu jechuudha. Haala kanaan sirreeffattan. Siitingii irra ni seenna. Siitingii irra seenne haala kanaan ol harkifna. Isa dhumarra jiru kana developer option isa jedhu kana yeroo tokko irratti kilik ni goona. Bilbila keessan irratti developer option inni jedhu kun isiniif hin bahu taanaan about phone isa jedhu kana jala isa irra seenuudhaan baafachuu dandeessu. Isarratti yeroo tokko kilik ni gootu. Software information isa jedhurra yeroo tokko kilik ni gootu. Haala kanaan build number isa jedhu kana al torba olirra ni rukuttu. Haala kanaan rukuttanii eega xumurtan duuba ni deebitu. Haala kanaan developer optionii kana baafachuu dandeessu jechuudha. Developer option irratti yeroo tokko kilik ni goona. Haala kanaan ol harkifna. Inni jalqaba irra jiru kuni inni jalqaba irratti argitan kun inni kun on ta'uu qaba. On ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Ol harkisna. Graphics driver isa jedhu kana yeroo tokko irratti kilik gochuudhaan haala kanaan aappiiwwan isin bilbila keessan irraa qabdan hunda as jalatti isiniif baasaa jechuudha. Wanti beekuu qabdan bilbilli keessan yeroo aappii kamirra seentan isin jalaa dhaabbata yookaan immoo istaak godha. Yoo aappii kamirra seentan isin jalaa bilbilli keessan istaak gochuudhaan isin jalaa hoo'a akka jedhu addaan baafachuu qabdu. Fakkeenyaaf bilbilli kiyya yeroo face change isa jedhu kanarra aappii face change isa jedhu kanarra yeroo seenu istaak godhaa yookaan immoo hoo'a yoo ta'e isarra seenuudhaan default isa jedhu kana system graphics driver isa jedhu kanatti jijjiiraa jechuudha. Haala kanaan aappii bilbila keessan isin jalaa hoo'isu yookaan immoo istaak godhee isin jalaa dhaabu isa addaan baafachuudhaan aappii san irratti kilik gochuudhaan system graphics driver isa jedhu kanarratti deeffattu jechuudha. Haala kanaan system graphics driver isa jedhu irratti deeffattu jechuudha. Default isa jedhu kana system graphics driver isa jedhu irratti deeffattu jechuudha. Haala kanaan aappiiwwan bilbila keessan isin jalaa istaak godhan isin jalaa hoo'isan irratti kilik gochuudhaan system graphics driver irratti deeffattu jechuudha. Haala kanaan bilbila keessan sirreeffachuu dandeessu. Haga ammaa waan nu hordoftaniif hedduu galatooma. Barnoonni har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon har'aaf isinii qabadhee dhufe kana fakkaata.
waan na waliin turtaniif galatoomaa isiniin jedha. La 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 la, oh la 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 la, shururu shururu. Ayro masena baye tabna kawalin dabarsine yadde.